Kun sagantaa BBC afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya sagantaan keenya roobii ebla 28 bara 2021 amma eegalaan qophii keenyaarraan ooltii daddachaa obbo jawarfaarati waan jedhame isinitti himna. Humnoonni TPLF daangaa naannoo Amaaraatti ce'uun haleellaa raawwachuu ጉዳት አድርሷል ከቦሌታ 11 ሰዓት 30 ሚidhaa qaqqabsiisaniiru marsaniitu obboroo sa'aatii 11 walakkaarratti dhukaasa banan anillee kanan beeku namoota nagaa 10 ajjeesaniiru. Addi bilisummaa Oromoo haalli nageenya biyyaa daran yaachisee jechuun ibsa baase irratti gorsaa olaanaa hayyuu duree dhaabichaa dubbifneerra. Afrikaa keessatti shoora guddaa katabachuu danda'u Itoophiyaa rakkoo keessa seente jennaan karaa nagaa balaansaa hunda hin hankaaku. Odeessaalee biroos qabnaa Angalaanaa Balaay nu waliin tura. Manni murtii federaalaa dhaddachi ramaddii lidataa dhimma obbo Jawaar Mohaammed faa ilaalu dhimma ragaalee abbaa alangaa ka golgaa duuba taa'anii ragaa akka ba'an oliyyannoon irratti fudhatame irratti har'a falmii gaggeessee jira. Himatamtoonni mana hidhaa keessa jiran irraa pilaazmaadhaan dhaddacha akka hordofan eegamus himatamtootni pilaazmaan falmii kana hin hordofnuu jechuun irraa hafaniiru. Habtaamuu Xibabuu dhaddacha kana hordofee gabaasa nuun gahee qaba. Murtee manni murtii olaanaa federaalaa damee lidataa jechuudha. Ragaaleen abbaa alangaa 146 dhaddacha banaa irratti akkasumas immoo golgaa duuba osoo hin ta'in jecha isaanii yookaan ragaa isaanii kennuu qabu jechuudhaan kenne mormuudhaan abbaan alangaa oliyyannoo dhiyeeffachuu isaa wajjin wal qabatee guyyaarraa falmiin adeemsifamee jira jechuudha. Manni murtii waliigalaa federaalaatti manni murtii olaanaa federaalaa ramaddiin lidataa jechuudha. Kanaan dura abbaan alangaa ragaalee koo 146 eegumsa gochuudhaaf jecha eenyummaan ragaalee koos osoo hin ibsamin ture. Kana malees immoo ragaaleen koo dhaddacha cufaa keessatti golgaa duuba ta'uudhaan jecha isaanii yaa kennan jechuudhaan iyyatee manni murtichaas jalaa kuffisuun isaanii yaadatama. Guyyaa irraa egaa manni murtii waliigalaa federaalaa garee lamaan yookaan immoo abokaatoo fi akkasumas immoo abbaa alangaa wal falmisiiseeti kan jiru. Abbaan alangaas akka labsii namoota ragaa bahaniif eegumsa gochuudhaaf ba'e lakkoofsa 699 muraa 2003tti manni murtii ragaaleen yaaddoo nageenyaa qabu moo hin qaban kan jedhu murteessuu hin danda'u. Kan murteessu abbaa alangaati. Nuus ragaaleen keenya yaaddoo nageenyaa waan qabaniif iyyannoo keenya galfanneerra. Kanaafuu wanti san hojiirra nuuf oolchuu qaba malee iyyannoo keenya kuffisuu hin qabu jechuudhaan dubbataniiru. Kana malees immoo ragaaleen dhaddacha cufaadhaan yookaan immoo golgaa duuba ta'uudhaan jecha yaa kennan kan jedhu mirga himatamtootaaf heeraan kenname kan cabsuu miti jechuudhaan kaasaniiru. Gama biraatiin immoo abukaatoon yaada abbaa alangaa kana falmuudhaan mormaniiti kan isaan jiranii. Akka isaan jedhanitti abbaan alangaa falmii mana murtii jalaatti dhiyeessee miti kan asitti dhiyeessaa jiru jechuudhaan mormaniiru. Kana malees immoo abukaatonni ragaaleen golgaa duuba ta'uudhaan jecha isaanii yaa kennan jechuun mirga himatamtootaaf seeraan yookaan immoo heeraan kenname kan cabsudha jechuudhaan mormaniiru. Dhaddachi mormii bitaa fi mirgaa erga dhaggeeffatee booddee murteen dabarse jira moo beellamatu qabame. Kabiraa immoo himatamtootni jechuunis obbo Jawaar Mohaammed fi kanneen biroo mana murtiitti hin dhiyaanne akkamiin hordofaa turan. Ejjenni galaana manni murtichaa falmii abukaatoowwanii fi akkasumas abbaa alangaa wal falmii isaan gidduu jiru erga dhaggeeffatee booda dhimmicha irratti murtee kennuudhaaf caamsaa 4 bara 2013tti beellama qabatee gama biraatiin guyyaa har'aa himatamtoonni obbo Jawaar Mohaammed fa'aanii fi kunneen biroon hin dhiyaanne. Sababni isaa immoo kanaan dura manni murtichaa gama pilaazmaadhaan dhaddacha irratti akka hirmaatan ajaja kennee ture. Haa ta'u malee obbo Jawaar Mohaammed fa'aan gama pilaazmaatiin dhaddacha irratti hirmaachuudhaaf fedhii akka hin qabne torbee darbee keessallee himaniiti kan turanii. Torbee darbee sin dhiyaannu akka jedhan hojjetaan mana sirreessaa gama pilaazmaatiin himatamtoota fi mana murtii qunnamsiisan dubbataniiti kan turanii. Haaluma kanaan guyyaa har'aa sin dhiyaanne dhimmi kun har'as ka'eeti kan ture. Abukaatoowwan maamiltoonni keenya mirga dhaddacha banaa keessatti dhimmi isaanii ilaalamuu ni qabu kana kan sarbuudha. Kanaafuu dhaddacha irratti argamanii akka hirmaatan yaada isaanii akka ibsatan carraan yaa kennamuu fi ajajni nuuf yaa kennamuu jechuudhaan dubbatanii turanii. Haa ta'u
malee manni murtichaa dhimma kanarratti al tokko jala murtii kennineerraa sababa dhibee covid wajjin wal qabateen himatamtoonni as dhufuu hin danda'anii kanaafuu dhimmi kun irra deebiidhaan ka'uu hin qabu jechuudhaan dhimmichas hin ilaalle galmeen kunis akkasumatti iddoo isaan hin argamnetti akka itti fufuudha kan taasifame jechuudha. Hayyee Habtaamuu Xibabuu gabaasanaan geesseef isin galateeffadha nagaan ture. Atilee galatoomii galaana. Haleellaa hidhattoonni TPLF wiixata darbe naannoo Amaaraa godina Waag Himraa aanaa Bergilleetti raawwataniin lubbuun namoota nagaa fi humnoota nageenyaa naannichaa ajjeefamuu jiraattonni BBC'tti himan. Waajjirri paartii Biltsiginnaa aanaa Bergillee haleellaan kun raawwachuu fi namoonni ajjeefamuu mirkaneessanii jiru. Waan jiraataan magaalaa Bergillee maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatan tokko waa'ee haleellichaa waan quba qaban dubbatan BBC'tti akkasiin himan. ጉዳት አድርሷል ከቦ ሌሊት 11 ሰዓት 30 miidhaa qaqqabsiisaniiru marsaniitu obboroo sa'aatii 11 walakkaa irratti dhukaasa banan anillee kanan beeku namoota nagaa 10 ajjeesaniiru magaalaa Bergeellee ollaa Yuuraaq jedhamutti haleellaa raawwatan xiyyeeffannaan isaanii jalqabaa hooggantoota aanaa haleeluu ture haa ta'u malee humni addaa Amaaraa naannoo sana waan tureef isaan waliin lola guddaa godhan kallattii afurii lolanii magaalaa Bergeellee seenan hooggantoota argachuu hin dandeenye kanaaf namoota nagaa afaan Amaaraa dubbatan ka afaan Tigree dubbachuu hin dandeenye ajjeesan namoota firootaa fi hiriyoota hooggantoota aanaa ta'anis ajjeesaniiru waardiyyooti dhaabbilee mootummaas ka ajjeefaman jiru namoonni nagaa qofti ka ajjeefaman 16 kanaan alatti ammoo humnooti nageenyaaf milishoonni lola irratti ajjeefaman jiru sana lakkoofsa isaa qabatamaatti hin beeku ambulaansota dabalatee konkolaataa mootummaa shangubaniiru kanaan alatti ammoo wayitaa humna adda Amaaraa waliin wal lolan namoota jala ajjeefamanii fi miidhaman baatanii gara gammoojjii akka geessaniif namoota humnaan dirqisiisanii fuudhanii deeman garii gadi dhiisanii garii ammoo achuma gammoojjii keessatti ajjeesaniiru isaan kun nama meeqa akka ta'an hin beeku reeffa isaaniillee kaasuun hin danda'amne. ዋኖችንም እዛ ሬሳ ተሸክመው ሄዱትንም ገለዋል በበረሃ ላይ እስካሁን ማንሳትም አልተቻለም. Haleellaa kanaan miidhaa qaqqabee ilaalchisee hoogganoota nageenyaa naannoo fi godina akkasumas ka aanaa irraa yaada dabalataa argachuuf yaallee ittiin milkoofne. haa ta'u malee hoogganaan paartii Biltsiginnaa ka aanaa Bergillee obbo Amaara Kiroos haleellaan kun raawwatamuu mirkaneessanii miidhaan qaqqabe garuu adda hin baane jedhan. ጥቃት ደርሷል ግን ዝርዝር እንትኑ ገና ብዙ ያጠረ ነገር ስላለ ጥቃቱ እንደተባለው ደርሷል haleellaan raawwateera garuu wanti hunduu hin qulqulloofne haleellaan akkuma jedhame raawwateera haleellaa kanaanis namoonni nagaas qaamolee nageenyaarraas namni du'eera kun sirnaan qulqullaa'ee himama haleellichi kan raawwate wiixata darbee obboroo sa'a 11 irratti haleellicha kan raawwate juuntaadha bari'ee hanga sa'a 7-8 walitti dhukaasaa turan magaalli keenya daangaarra jirti dhukaasa erga bananiin booda gariin qorataan gariin akka ta'e godhanii magaala seenan karoorri isaanii maal akka ta'e beekamuu baatus maqaa qabatanii hooggantoota iyyaafataa akka turan odeeffannoon jira qabeenyarra miidhaan gaheera ambulaansota 3 fi konkolaattota dhuunfaa gubaniiru qorichoota saamaniiru humni addaa Amaaraa waan tureef baay'ee qabsaa'aniiru osoo isaan jiraachuu baatanii dhaabbilee gubuu fi lubbuu namaas kanaa ol balleessuu danda'u ture amma haalli nageenyaa jiru gaariidha raayyaan ittisaas shaalaqaan tokko galeera humni addaas jira waan ta'eef amma tasgabbaa'eera. አንድ ሻለቃ አካባቢ ገብቷል ልዩ ኃይሉም አለ እንትኑ ያው እየተረጋጋ ነው. dhaggeeffattoota ammoo odeessaalee gaggabaaboo muraasan isinitti hima takollaa fokkiruu komishinara komishinii poolisii naannoo Amaaraa ta'uun muudaman waggoota 3 darbaniif komishinara itti aanaa poolisii federaalaa ta'uun tajaajilaa akka turan komishinar takollaan sana dura komishinii poolisii naannoo Amaaraa keessatti gita garaagaraa irratti hojjetaniiru komishinariin duraanii komishinii poolisii naannoo Amaaraa Abbara Addaamu walitti bu'iinsa torbee dura godina Kaaba Shawaa naannichaa keessatti uumame booda aangoorraa kaafaman. dhalattoonni Tigraay ka Saawudii Arabiyaatii deebi'an dabalatee kanneen dhibbaan lakkaa'aman magaalaa Finfinneetti hidhamaa jiraachuu maatiin hidhamtootaa BBC'tti himan. Maatiin hidhamtootaa BBC'n dubbisee dhalattoonni Tigraay dhibbaan lakkaa'aman Finfinnee manneen hidhaa naannoo kondominiyeemii Galaanii fi Hanna Maariyaam jedhamutti sababii eenyummaa isaaniitiin hidhamuu isaanii himan. dubbii himaa ministeera Haajaa Alaa Ambaasaadder Diinaa Muftii dhimmicha irratti ragaa hin qabu haa ta'u malee sabaan loogii gochuun as hin jiru kan jedhamu soba ta'uu malaa jedhan. Pirezidantiin Soomaaliyaa Mohaammed Abdullahi Farmaajo sababa hokkora hammaatee fi
dhibbaa irra ga'een aangoo dheereffachuuf turan dhiisan gareen pirezidantichi deeggaranii fi morman dilbata darbee Moqaadishoo keessatti wal waraanuun booda sodaa uumameen pirezidantichi gara filannootti akka deebi'an murteessanii jiru. Pirezidantichi aangoonsaa guraandhala darbe erga obba'ee booda ture paarlaamaan biyyattii waggaa 2 kadheeresseefii ture. Ta'us loltoonni mormitootaa ammallee bakka lolaaf qabatan gadhiisuu didaa jiru. Indiyaatti lakkoofsi namoota COVID-19 du'anii 200,000 darbe. Kun kan ifatti mootummaan beeku yoo ta'u namootni dhukkubichaan manatti du'an hin galmaa'in hedduu ta'uutu himama. Guyyoota darbaniif walitti aansuun guyyaa guyyaan namootni 2,000 ol dhibee kanaan lubbuu isaanii dhabaa jiru. Odeessaaleen gaggabaaboo yeroo kanaaf jenne kanuma. Odeessa keenya ka xumuraan addi bilisummaa Oromoo haalli nageenyaa Itoophiyaa sadarkaa akkaan yaaddessaarra waan ga'eef mariin hunda hammataa ta'e akka gaggeeffamu ibsa har'a Ebila 28 bara 2021 baaseen gaafatee jira. Dhaabichi mariin hunda hammataan qaamota siyaasaa hunda walitti fidu akka gaggeeffamu namootni siyaasaa hidhaa jiranis akka hiikaman darbees xiyyeeffannoo filannoo irratti kenname caala mootummaan nageenya biyyaaf dursa akka kennu ibsa baaseen gaafateera. Ibsa adda bilisummaa Oromoon baasee kana ilaalchisee gorsaa olaanaa hayyuu duree dhaabichaa kataan Dr. Shuggut Galataa bilbilaan dubbisneerra. Haalli biyyaa daran yaaddessaa ta'aa waan dhufeef yaada furmaataa keenya jedhu. Dhibdee siyaasaa biyya sanaa kan waliigalaa yeroo hedduu furmaata hunda hammate yookiin immoo all inclusive ka ta'e barbaanna jedhee appiilii yeroo hunda gochaa ture addi bilisummaa Oromoo amma kan haaraa akka inni deebisee ammas waan kana baasu kan isa godhe tokkoffaa haala qabatamaa ta'ee biyyicha keessa uummata keessa jiru rakkoo nageenyaa mul'atu irraa akka ka'e lammeeffaa rakkoon nageenyaa kun mootummichaaf uummataasaaf yaaddoo ta'ee mootummaan walitti aansee ibsa 3 baasee inni sadeeffaan mootummootiin adda addaa yookiin immoo mootummooliin gamtooman kan isaan babbaasan yaaddoo isaan gaafa Afrikaa irratti Itoophiyaa irratti qaban ilaalchiseeti waan ofii keenya qabatamaa ta'ee arginu haala naannoo waraana Tigraay irratti ta'ee haala keessa lafa Amaaraa fi ollaa lafa Amaaraatti kan wallootti ta'e kan lola qimaant kan Tigraayiif Amaara jidduu kan Oromoof Amaara jidduu deebi'ee Benishaanguliif Gamuuzitti ta'aa jiru kan Afaariif Somaalee jidduu jiru kan guutummaa biyyoolessa Oromiyaa keessa duraan godinaalee 7 komaandi poostii jala jiru amma garuu walumaa galasaayyuu Oromiyaan poolisii isteetii jala jirti jechuun ni danda'ama. Kibbootii kana keessas bakkootii garaagariitti naannoo magaala Seegan yookiin immoo naannoo Amaarootti ka ta'u. Inni kun nagaaf tasgabbii biyyittii jeeqee gaafa Afrikaa keessatti shoora guddaa ka taphachuu danda'u Itoophiyaa. Itoophiyaan rakkoo keessa seente jennaan karaa nagaa balaansaa hunda hin hankaaku. Isa kana irra aanuuf marii barbaada furmaata waloo barbaada jechaa ture dabalsu amma immoo haaluma isaayyuu haala hedduu nama yaaddessinu irra geenye jirra kanaaf waa'ee filmaataa irratti istiikii gochuu mannaa waa'ee nagaaf tasgabbii biyyaa sanarratti konsentii tokko irratti gahuutu biyyichaafis bu'aa qabaa jedheetidha waa'uma durii sana haaromsee ibsa baasee jechaadha. Akkuma quba qabdanii Itoophiyaa keessatti erga yeroo dhiyoo asii qaamoleen hidhannoodhaan socho'an baay'ataniiru haleellaawwan qaamolee hidhataniin raawwataman asiis achiis dhagahamaa jira. Kanaaf amma rakkoo biyyi keessa jirtu kan furuudhaaf gaheen kan mootummaa qofa ta'utu irra jira yaada jedhu qabdumoo wanti qaamoleen hidhannoodhaan socho'an kunniin gochuun irraa eegamu jira. Yeroo hunda qabsoon hidhannoo kan inni itti dhufu yookiin inni qawwee qabatu kan itti dhufu yeroo siyaasaan furmaatni dhibu akka filmaata gara biraatti godhateeti namni waraanatti seena. Mariin siyaasaa furmaanni siyaasaa yoo argame waraana sana hambisuu danda'a kan jedhudha amantaa qabna. Furmaanni isaa siyaasaatiin harkaa gatuu dandeessa qawwee sana malee qawweedhaan harkaan gatuudhaaf haala
jabaa uuma seenaa biyya sanaa kana keessatti qawweedhaan cabsina jedhamee hanga har'aatti jira. Qophiin keenya xumurameera nagaan bulaa.